Akkam jirtan dhaggeeffattoota daawwattoota keenya kun Fayyaa Tiyuubii. Fayyaa Tiyuubiin waa'ee teekinooloojii kan isiniif dhiyeessudha. Har'a waan tokkoon isiniif qabadhee jira. Wanti inni qabame ispeekii kompiitara keessanii haala kamiin ilaaluu dandeessan. Namni tokko fakkeenyaaf kompiitara tokko bitachuudhaaf yoo dhufe maal isaa ilaalee yookaan ammoo ispeekii akkam ilaalee bitachuu akka qabu yookaan ammoo maal akka haala kamiin ilaalachuu akka danda'u isinitti agarsiisa. Gara piroosesiitti deemuu keenya dura chaanaalii kana warra dhuftan yookaan ammoo namoonni haaroonni laayik, sabiskiraayib, kooment, sheer godhuu hin irraanfatinaa. Amma gara piroosesiitti adeemnu. Tokkoffaa irratti maal godhuu qabna? Kompiitara keenya ispeekii isaa beekuudhaaf yookaan ammoo kompiitara tokko bitachuuf yoo barbaanne ispeekii isaa haala kamiin beekuu qabna kan jedhu. Ispeekiin kun beekuudhaaf maal nu barbaachisa? Kompiitarri keenya performaansii isaa hangam takka isa hin jedhu jechuudha. Kan jedhu waan ta'eef ganaa chaa'u tokkoffaa irratti maal goona? Gara piroosarii keessa deemnu siistem as bira nan dhufa kan booda as bira kilik nan godha jira wargama jalaa kanarratti kan booda gara sitingiin deemaa jechuudha. Gara sitingii deemu booda siistemii gama gubbaarra yoo deeme siistemiin kun kilik maattabaak duubaan deemuu jira koompitariin xiqqashu maaliin godhaa gara karaa gabaabaatti ammoo raayit kilik piroopartii yaanuun godhu maalirra dhufaa jechuudha. Siistemirra dhufaa jechuudha. Gara isaanii siistemirra naa deemuutu qashabii koompitariin biizii waan ta'eedhaaf asirratti gisee dhufne ispeesifikeeshiniin kun ispeekiin isaa kana fakkaata. Divaayis neemii jira. Sanboota piroosesariin isaa Intel R Core TM Core i5 wanti isaa 62 yoo CPU'n isaa meeqa? CPU'n isaa 2.3 gigahertzii yookaan ammoo 2.4 gigahertziidha jechuudha. Raamiin irratti instaal ta'ee jiru GB 16 device ID jira, product ID yookaan ammoo type system type kan jedhamu jira yookaan ammoo touch pen fi yookaan touch fi yookaan ammoo pen hin qabu kun display yookaan ammoo hin qabu kanneen. Inni kaan ammoo window edition inni qabu window 11 pro dha. Version isaa 2021 kun ammoo install guyyaan itti ta'edha. Kaan ammoo building number dha. Kaan ammoo experience of window kana paaktii kan itti ta'edha jechuudha. Inni kaan ammoo karaa device name yoo barbaadan jijjiiramuu barbaadame asirratti rename this PC kan jedhu irratti kilik godhuudhaan yookaan ammoo kompiitara yookaan system name yookaan ammoo maqaa PC kanaa jijjiiruu ni danda'ama jechuudha. Inni itti aanu immoo karaa itti aanuun akkamitti harkannaa yoo jennee ilaallee inni kaan asirra dhuftee maal gootaa ni barreessita jechuudha. Sarchirratti system information jettee ni barreessita jechuudha. Kilik gootee jechuudha. San booda xiqqoo guddisu. San booda kunuun ni jiru. OS name jira, version isaa jira. Other description jira, OS manufacturer, system name, system manufacturer, model, system type, system SKU, processor isaa meeqa akka ta'e 2.4. BIOS isaa BIOS maali? Lenovo 1.2. BIOS isaa BIOS version isaa 2.8. Embedded controller jira. BIOS mode jira. BIOS mode isaa maali? Legacy dha jechuudha. Baseboard manufacturer jira. Base product jira. Base version jira. Platform load jira. Secure boot. No secure boot state isaa is not supported godhudha. Unsupported dha. Windows directory jira. System directory boot device jira. Locally jira. San booda immoo as keessatti jechuun waa hedduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf raamii install irratti meeqa GB 16 total raamii fiizikaalii 15.5 gigabaayitiidha jechuudha. Kaan ammoo availability isaa hangana fayyadamaa jira. Kaanis
Virtual memory isaa hanganaa jechuudha. Egaa jechuun 17.8 GB jechuudha. Kun maali jechuudha? Kun informationii kompiitarri tokko yookaan immoo ispeekii kompiitara tokkooti jechuudha. Inni kun asirratti argamu jechuudha. Inni kaan immoo fakkeenyaaf asitti haardweerii jira. Haardweerii kam ta'e yookaan immoo haardweerii select sub category kan jedhamu jiru jechuudha. Inni kun ni jiru asirratti immoo kompoonentoota jira. Amma haardweerii irratti yoo dhufne conflict sharing jira, DMA jira, forced haardweerii jira, IO yookaan immoo input and output kan jedhamu jiru. Kan immoo IRS jira, memory jira. Inni kaan immoo kompoonentoota hedduu qaba jalatti. Kompoonentii tokkoffaan kompoonentii inni qabu keessaa tokkoffaan maltiimiidiyaadha. Inni lammaffaa immoo CD-ROM qaba. Sound devices ni qaba, display ni qaba, interference ni qaba, input ni qaba, modem ni qaba, network ni qaba, port ni qaba, storage, print fi problem device yookaan immoo USB kanneen hunda maal godhu jechuudha. Jara kanneen hunda ni qaba jechuudha. Software environment irratti yoo dhufne softwarein system driver ni qabu. Driver yookaan system driver ni jiru. Environment variables ni jiru. Print jobs, network connections እና waa hedduu jira jechuudha as keessa jechuudha. Bifa kanaan kanneen illee ilaaluu danda'ama jechuudha. Takka takkaan ilaaluu danda'ama. Garuu irra guddatti wanti ilaalamuu qabu maal ta'e kompiitara keenya irratti wanti nurraa eegamu tokkoffaa irratti piroosesarii isaa, inni lammaffaa isaa immoo raamii isaatii fi inni sadaffaan immoo maal jedhama yookaan immoo istooreejii isaa jechuudha. Istooreejii isaa bifa kamiin ilaallu jennee tokkoffaa irratti asirratti diispiis irra dhufnee raayit kilik maaneej jechuudha. Xiqqoo maaneejiin kun waa hedduu konfigureeshinii hedduu qabuuf jecha asirratti sanboota irratti maal deemna diiska maanaajimenti irratti deemnee yeroo ilaallu amma maaltu jira jechuudha. Istooreejii inni qabu jechuudha. Maal qaba? GB teeraabaayit akka qaba jechuudha. GB 930 takka tuqaa 5 takka GB kan jedhamu jechuun teeraabaayit takka jedhama jechuudha. Inni kaan immoo siistem infoormeeshinii keenya haalaataan itti hordofnu yookaan immoo wiindoo batanii fi R walirratti tuquudhaan sanboota CMD jennee barreessinee sanboota kun ni dhufa jechuudha. Yookaan immoo karaa biraatiin immoo asirratti sarchi batanii irratti CMD jennee yeroo barreessinu ni dhufa. Command promootiin ni dhufa jechuudha. Asirratti kilik goonee ni banna jechuudha. Isa kanarra eega bannee booda siistem infoormeeshinii keenya cheek godhuudhaaf siistem jira jechuudha. Haala kana fakkaata. Haalaataan infoormeeshinii fi isteetii itti ilaalamu haalaataa kanneen jira jechuudha. Isa kana namoonni kompiitara bitachuu barbaadan haala kanaan ispeekisaa bituu barbaadan osoo nama fudhatanii deemne kooraa 5 fi kooraa 7 kooraa 8 ta'uu danda'a. Haalaataan itti bitattu dual koorii jira yookaan immoo kan sanii eegee jechuudha. Sanirraa kaasan dual koorii irraa eegaltanii hanga ilaa kooraa 7tti yookaan immoo jenereeshiniin isaa akkuma jiru jira. Jenereeshinii 6, jenereeshinii 7, 8 ilaa amma 10 akka illee jira. Akkuma isatti namuu gatii barbaadeen ta'uu kan yookaan immoo gatii walitti dhiyaate gatiin namuu danda'u bitachuu ni danda'a jechuudha. Galatoomaa chaanalii kana like, subscribe, comment godhuu hin irraanfatina. Gara hanga piroograama kana walitti nagaa tura.